Assalamualaikum guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa deebitan jecha arras barnoota haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Barnoota irraa keessatti kan waliin ilaallu waa'ee playlistiiti. Playlist jechuun maal akka ta'e salphatti isin agarsiisu ammoo channel kiyya yeroon seenee iddoo playlist kana yeroon cuqaasu playlistiin an uumee kallattumaan isin agarsiisa jechuudha. Kunoo akkuma agartan playlistii garaagaraa naaf uumamee jira jechuudha. Akkamitti akka uumanii fi akkasumas akkaataa fayyadama isaanii guututti kan isin agarsiisu viidiyoo kana keessatti. Fakkeenyaaf akkuma agartan kanatti viidiyoo keessan waan daleeddan irratti hundaa'uudhaan ramaduuf isin gargaara. Akkasumas viiyoo hedduu argachuuf akkasumas namoonni channel keessan daawwatan bifa salphaa ta'een waan barbaadan akka argataniif isaan gargaara jechuudha. Viidiyoo kana keessatti akkamiin akka create goonuu fi akkasumas akkamiin akka itti fayyadamnuuf viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan isin agarsiisa. Viidiyoo kana haga dhumaa daawwachuun na wajji tura. Okay guys, jalqaba irratti playlist kana uumuudhaaf jalqaba maaliin godhaa? Aappii YouTube kiyyaa nin seena. Aappii YouTube kiyyaa nin seenuu kallattumaan haala kanaan naaf fide jechuudha. Erga haala kanaan naaf fide maaliin godhaa? Logo kallattii gama gubbaarratti argamu nu agartanii channel kiyya jechuudha. Nin cuqaasaa channel keessan login godhuu qabda jechuudha jalqaba irratti. Erga haala kanaan nu seenee amma iddoo jalqaba irratti argamtu iddoo your channel jettu kana nin cuqaasaa jechuudha. Yeroon iddoo your channel cuqaasu keessa channel kiyyaa haala kanaan naaf fida. Ammas gama gubbaarratti iddoo viidiyoo jettu nu akkuma agartan viidiyoo kana nin cuqaasaa jechuudha. Haala kanaan naaf tarreessaa jechuudha viidiyoon kiyya. Amma viidiyoo isin ramaduu barbaaddan viidiyoo waa entertainment yoo ta'e fakkeenyaaf akkasumatti ramaduu dandeessu. Amma fakkeenyaaf waa'ee shortii kana ramaduu barbaade jechuudha viidiyoon kiyya. Waa'ee short jedhee ramaduu yoo barbaade fakkeenyaaf kana ramadee isin agarsiisa jechuudha. Kana godhuudhaaf iddoo sarara sadii gama mirgaa irratti argamtu kana nin cuqaasa jechuudha. Amma viidiyoo kanaaf ramaduuf yeroon sarara sadii tuqaasu haala kanaan naaf fida. Amma immoo iddoo save to playlist iddoo jettu kana nin cuqaasa jechuudha. Ergaan iddoo save playlist tuqeessee haala kanaan naaf banaa jechuudha. Akkuma agartan playlist amma duraa waan hin banee jiruuf an haaree banee isin agarsiisa jechuudha. Amma playlist haaree banuudhaaf haala kanaan new playlist kan jedhu nin cuqaasa. Sana booda haala kanaan naaf banaa jechuudha. Iddoo new playlist yeroon cuqaasu amma maal goonaa jalqaba irratti taayitilii na gaafata. Taayitilii jechuun maalummaa viidiyoo isin jalatti ramaduu deemtanii. Fakkeenyaaf amma viidiyoo short yookaan gaggabaaboo ramaduu waan deemuuf jalqaba irratti maaliin godhaa short jedhee barreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf waan entertainment adda baasuu deemte yoo ta'e entertainment akkasumas barnoota teek yoo ta'e teeknooloojii fi kanneen kana fakkaatan gootu. Sana booda iddoo jalaa irratti argamtu iddoo privacy jettu kanarratti maal goona ni cuqaafna. Sana booda wantoota sadiin nu argame jechuudha. Public, unlisted fi private dha. Public jechuun namoonni hedduun akka argan namoonni erguu akka danda'an akkasumas unlisted jechuun liinkii isaa qofaan akka argan akkasumas private yeroo goonu ammoo viidiyoo keenya nam tokkoon argan anummaan haa ramaduu jettee ramaduu ni dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf kan inni hard recommendation godhu jechuudha. Isa jalqabaa isa public ta'ee filachuu qabdu jechuudha. Maaliif viidiyoo kee namoonni hundi akka ramaddii kee daawwachuu danda'aniif jechuudha. Sana booda iddoo public erga fudhannee maal goonaa iddoo create jettu ni cuqaafna jechuudha. Akkuma agartan gama bitaa irratti iddoo create goonu yeroo waanu simply playlist keenya nuuf uumamee jira jechuudha. Kun akkuma jalaa kanarratti agartan playlistiin create nuuf ta'ee jira jechuudha. Sana booda maal goona amma viidiyoo kana keessatti playlist kana keessatti viidiyoolee fakkaatan ni ramannaa jechuudha. Kana godhuudhaaf fakkeenyaaf amma viidiyoolee kana hunda jala ramaduudhaaf iddoo sarara sadii ni tuqaadha. Sana booda save to playlist akkasumas iddoo short barbaade ni cuqaasaa jechuudha. Viidiyoo haala kanaan ramaddan jalatti hunda isaa ramaduu ni dandeessu guys. Akka irraa gammaddan abdiin qabaa. Viidiyoon guyyoo isin filan like godhuun akkasumas namoota birootiif share godhaa. Channel kiyyaaf haaraa yoo taatan ammoo subscribe godhuun akkasumas iddoo bell notification banachuu hin dagatinaa isin jaa. Viidiyooleen babbareedaan akkana akka isin dabarreef isin gargaara jechuudha. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.